بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليوان جرتني ما شاء الله بقدراتني أديس كل صدف الرجر إن شاء الله نما كنا من رب واتاسو بسم الله الرحمن الرحيم مك ربي تنجم مرة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أبا هريرة رانوف أديفمي قال نجده ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي طعام القطع نياتا هن الربسو جد إرقما ربي صلى الله عليه وسلم نياتا هن الربسو إن إشبهته يو جالة أكله إنو منياتني جد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كرهه يو جبن مو تركه إنو ملكسني تكا إنو مريساني جدن متفق عليه حديث بخاري مسلم تنوغا باس حديث كان روان نبرن أخلاق أكتسان تران إرقام ربي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم yoo jibbanii numa dhiisanii jedhan nuti hoo warri yeroo ammaa kana osoo taane wal xiyyafuu wal farrajuun keenna hojii keenyaa jechuudha isaan akhlaaqa toluudha fi nyaata isaanii yoo jaalatanii numa nyaatanii yoo jibbanillee numa dhiisan qalbii hin cabsanii jechuudha inshaallah warra akkasii irraa rabbi nu haa taasisu akhlaaqa ergamaa rabbiiti rabbi kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin nutis nama isaan hordofu rabbi nu haa taasisu حديث قد أفرفان عن أبي هريرة رضي الله عنهما رب الراحة جالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ربي قال نجده يجيبت النار إبد جهنم مرفم تجرتي جده بالشهوة وقلبي نما حوتون مرفم تجرتي جده إبد جهنم وقلبي نما حوتون مرفم تجرتي ويجيبت الجنة ibiddi jannanni illee marfamtee jirti jedhe bimakrihi waan qalbiin nama jibbituun jannanni صل على وسلم على سيدنا سبحانك إني كنت من الظالمين متفق عليه حديث بخاري مسلم تنوغا باس حديث كان روان نبرنو ibiddi jahannam waan qalbiin nama hawwatuun marfamtee jirti jedhe jannanni immoo waan qalbiin nama jibbituun marfamtee jirti jedhe muttafaqun alayhi akkasuma inshaallah jannata kan nama galchu hojii namaati kan immoo azaaballee nama galchu hojii namaati rabbiin inshaallah nama rabbii ofiitiif tawbaa deebi'ee rabbii ofiitiif dubbatee rabbii ofiitiif dhiisee rabbii ofiitirraa milkaa'e rabbiin haa taasisu inshaallah hadiisa kudha shanaffaan عن أبي هريرة رضي الله عنهما رب الراحة جالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ربي قال نجدي إذا قلت yeroo jette saahiba keetii yeroo jette yawmal jum'ati guyyaa jum'aa انست cal'i yeroo jette قولوا لا إله إلا الله انست cal'i yeroo jetteen والإمام حال إمامني يخطب إسا قرصاجرون جتشو والإمام يخطب حال إمامني إسا قرصاجرون فقد لقوت لقات بتجرت جدما متفق عليه ويا جماعة نمني صاحب إساد cal'i jedheen sawaabni guyyaa jimaata sanii akka jalaa hir'atu takkaahuuf jalaa qannasu irraa barannaa jechuudha hadiisa kanarraa akkasuma immoo salaata keessatti dubbatuun yeroo imaamni nama gorsu imaama san kabajuudha fi sawaaba guyyaa jum'aa sanii eeggatuun nurra jiraataadha jechuudha akkas inshaallah rabbi nu haa laaffisu jazaakallahu khayran rabbiin inshaallah isinillee haa laaffisu anallee na haa